Sababoota yuutuubiin monetaayiziin nuuf ta'uu didu yookaas yuutuub paartinaar piroogiraamiitti nu dabaluu diduuf wantoota sadii isinitti himuu barbaada guyyaa har'aa kana. Egaa chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan na hordoftuuf sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofuu dandeessu. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee yuutuubii keenya hojjennee gaafa monetaayizii ergannu monetaayiziin keenya fudhatama yeroo itti dhabutu jira jechuudha. Egaa wantoota achi keessatti rakkoon nu quunnaman haala kamiitiin furachuu dandeenya yookaas sababa maaliitiif akkas ta'a kan jedhamu wantoota sadii waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti ilaaluu kan nurra jiraatu yuutuub istiriidha. Istiriin chaanaalii keenyaatiif bu'aa guddaa kan qabudha. Fakkeenyaaf chaanaal istirii keenya keessa gallee gaafa kiliir goonu inni kun dhorkaa akka ta'edha jechuudha. Monetaayizii keessatti yeroo baay'ee ijoolleen kan rakkate isa kanaatiif jechuudha. Fakkeenyaaf amma chaanaalii koo keessa jira kun chaanaalii gosa orjinaala. Chaanaalii koo orjinaala kanaan viidiyoo sa'aatii namaaf yoon ilaale fakkeenyaaf yeroo 2-3 irra deebi'ee yoon ilaale sa'aatii wanta hin lakkoofnee fi asseetingii keessa dhufe yoon kiliir godhe kun jeneraalii kana tuqee yoon kiliir bakka jedhu tuqee rakkoo na jalaa ta'a jechuudha yookaan dudduubatti na jalaa deebisuu waan maluuf isa kanaaf jalqaba irratti irraa kan of eeggachuu qabnu chaanaalii keenya kiliir gochuu irraa of eeggachuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Isa kanaaf egaa yuutuubii keessa seetingii keessa erga dhuftanii booda kunoo jala kana manaa ijoollistirii kan jettu kanarraa tokkoof yoo tuttan isiniif baasaa jechuudha. Innaa istirii kana kiliir yoo goone chaanaaliin keenya carraa monetaayizii argachuu dhabuu ni mala jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo wantoota kaalamaan nuuf agarsiisee jira. Fakkeenyaaf jalqabaa kanaa tokkoof tuqee yoo sitti agarsiise turn off godheen jira jechuudha. Amma jala kanatti dileet kan jettu kana yoon tuqe kiliir na jalaa ta'a jechuudha. Innaa isa kanaaf gara dudduubaatti hin deebi'a. Innaa jalqaba irratti chaanaalii keenya kiliir yoo goone yookaas orjinaala yuutuubii keenya kiliir yoo goone yeroo tokko gaafa viidiyoo waliin dhaggeeffannu akkuma jalqaba jedhee ture sa'aatii akka lakkaa'uudhaaf jecha yeroo itti kiliir goonutu jira jechuudha. Kiroomis ta'e yuutuubii keenya irra guddeessatti kiroomii malee yuutuubii kiliir gochuun illee fudhatama waan hin qabaanneef kanarraa of eeggachuun gaariidha jechuudha. Inni kan biraan diskiripshin booksiidha. Diskiripshin booksiin namoonni baay'een gaafa yuutuubii isaanii poost godhanii yookaas yuutuubii laayivii gaafa galanii uumaa waan tokkollee irratti kan hin barreessinetu ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoota kana keessa seenee yoo isinitti agarsiise uumaa kan irratti hin barreessine ni jiru. Callisaniituma akkam bultanii oolmaan akkamii jedhanii mata duree irratti jecha sana qofa katabanii kan keessaa ba'an namoonni baay'een jechuudha. Namoota akkasiitiif chaanaaliin monetaayizii Arif ነገር ከሰጡ jira jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana argaa jirtu viidiyoon kun bakka moor jettu kana gaafa tuqu diskiripshinii isaanii ammam akka dheeratu yookaas ammam iddoo itti kennee diskiripshinii akka kaawwate namni kun jechuudha. Fakkeenyaaf akka xumuraatti yoo dubbistan itti yaade barreeffamoota adda addaa galchee jira jechuudha. Akka gaariitti wantoota baay'ee galchee jira kana qopheeffachuu qabdu jechuudha jalqaba. Wantoota namni sarchii yeroo baay'ee godhu yuutuubiin keessan vaariyaalee akka ba'u yuutuubiin keessan namoota baay'ee irratti akka daawwatamuu fi dirqama wantoota kana godhachuu qabdu. Diskiripshinii bu'aa guddaa qaba. Sanaan alattis immoo diskiripshinii malee viidiyoo maxxansuun hiika akka hin qabnedha. Inni kan biraan taampneeliidha. Taampneeliin yeroo tokko taampneelii keenya irratti wantoota nuti fayyadamnu fakkeenyaaf viidiyoota adda addaa deemeen yoo sitti agarsiise taampneeloota babbareedoo ta'an amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana eerdirooppoon adda addaa viidiyoo irratti hojjetamaa akkuma jiran eerdirooppoota kana hojjechuudhaaf taampneeliin kun amma waa'ee dhimma paawus eerdirooppiidha asirratti kan barsiisu xiqqoo gad deemnes yoo ilaalle waa'ee dhimma seediidha. Seediin eerdirooppiidha. Taampneeliin kun barbaachisoodha jechuudha. Maaliif taampneelii isa kamtu immoo monetaayiziin yoo jenne tokkoffaa irratti
meeshaa waraanaa kan of keessaa qabu fakkeenyaaf wantoota salquunnamtii wal qabatan wantoota kana tambineelii keenya irrattis yoo fayyadamne akkasumas darbee gara kallattiidhumaan gara viidiyoo keenya sirreessu yookaas viidiyoo nu jalaa fudhatama dhabe akkaataa kamiitiin akka sirreessuu qabnu kallattiidhaan waliin ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf gara biraazarii kiyyaa keessa seene yuutuubii monetaayiziin haa ta'u dide keessa seenee tan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf yuutuubiin yeroo baay'ee monetaayizii fudhatama dhabu gaafa keessa wantoota tokko cirree gaafa sirreessinu sirrachuu waan maluuf jechuudha. Fakkeenyaaf eerni yoon tuqe xiqqoo daataan koollee aktiivii ta'e waan hin jirreef of galchaan isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf akkuma argitan kun asitti qayii natti ibsee jira jechuudha. Kanaaf yuutuub monetaayizii keessatti fudhatamas jalaa dhabee jira jedha. Amma kanarraa al tokkoof tuqee yoo sitti agarsiise wantoota jalqaba isinitti himaa ture guutummaa isaas jalaa argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf sababa maaliitiif yuutuubiin fudhatama akka nama dhabsiisu wantoota yuutuub irratti hin eeyyamamne fayyadamuudha jechuudha. Qabxiiwwan kana hundumaa yoo dubbifattanii yuutuubii hojjechuudhaaf yookaas yuutuubiitti appilaayi godhachuudhaaf wanti si rakkisu hin jiru jechuudha. Innaa jalqaba irratti warraan kana sirreeffachuun dirqama nurra jirudha jechuudha. Innaa jalqaba irratti wanti gochuu qabnu viidiyoo tokko qopheeffachuutu nurra jiraata. Kana otoo dhufnee hin argin fuuldura viidiyoo qopheeffachuutu nurra jiraata jechuudha. Viidiyoon nuti qopheeffannu daqiiqaa 5 ol ta'uu qaba jechuudha. Daqiiqaa 5 ol ta'uu qaba. Amma fakkeenyaaf kun start appilaayi kan jedhu kan al tokkoof tuqee gaafa sitti agarsiisu wantoota kana sadan jala kanatti argitan kana wantoota kana raayitii ta'ee jiru arfan kana seerota kana keessatti kan of eegee ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan immoo viidiyichi waraabdan sun alliistii ta'uu akka qabudha jechuudha. Viidiyichi alliistii ta'uu akka qabu kun bakka kanatti ifas ni godha jechuudha. Kanaaf viidiyicha namoonni biroon arguu hin qabanii jechuudha. Dhaabbata kaampaanii yuutuubii qofa dhimmicha hordofee kan viidiyoo keessan isiniif ilaalu jechuudha. Bi'aas lammaffaa irratti immoo akkuma agartan viidiyoon keessan daqiiqaa 5 ta'uu akka qabudha. Jalqabaa viidiyoo akka waraabuu qabnu. Sadaffaan immoo koppii fuuldura isaatti taampinalii keenya akka sekeendii 30 galchachuu akka dandeenyu illee ifa nuu ka'a jechuudha. Isa walumaa galaa akkaataa kamiitiin finnee akka keessa galchannu isinitti hima. Egaa viidiyoon gadhiifadhe kontaaktii keessa galchee keessa deemeetan fidadha. Achi deemeetan fidadha jechuudha. Akka carraa galgala poosti godheen ture ammaaf nu dhoksee jirame. Viidiyoo koo haaraa kaaseen upload gochaa jira. Egaa koppiin godhadha amma liinkii viidiyoo kooti. Sababiin isaa viidiyichi ganaadha kan poost ta'aa jiru waan ta'eef rakkina neetwoorkii natti fakkaata dudduubatti waan deebi'eef koppii godhadheera liinkii viidiyichaa jechuudha. Yeroo barbaadetti xumuruun isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kallattiidhaan viidiyoo koo kanan waraabee gara yuutuubiitti ergaa jirudha jechuudha. Koppii kanan godhe amma fakkeenyaaf eerni keessan deebi'ee galaa jechuudha. Eerni keessa gaafa deebi'ee galu start appilaayi kan jedhu kanarraan al tokkoof tuqaa jechuudha. Isa booda bakka jala kana viidiyoo URL kan jettu kana keessa al tokkoof ergan tuqee booda isa keessattin teesti godhaa jechuudha. Egaa